tiyya malee ana malee jiraachuu hin danda'an. Ana malee bakka ana maleedhaaf karakkachuutti jirtan kan mootumti tun hundi ni dabarti. Waan hin dabarren se'in. Angoon tadda qabattee deemtu tun kiisa kaayattee ni dabarti. Mootumti hin dabarre hin jirtu. Angoon hin dabarre hin jirtu. Angoon hin dabarre hin jirtu. Ni dabarti. Seenaa hadhaa yaa seenaa gurraacha. Teessoo gurraattii irra taa'u jiran. Teessoo harka dhiigaa irra taa'u jirtan. San amanaati itti deemaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Qe'een kalee quufaa har'a taate beela daa'imaaf manguddoon qe'een kalee quufaa har'a beela taatee daa'imaaf manguddoon kararratti yaatee nu qarqaaraa jedhu kunoo lallabanii abboota fawwoonni hamilee cabanii harka keessan eeguu waan nyaatan dhabanii walla karee ormuu fagorraa kajeelu warra kuduraaf muduraa siif hin maru seeru hadiidoo qe'een kee maaliif taate meelu warri si meelesse ufiif haa meelatu warri si beelesse ufiif haa beelatu haa rakkatan jarris haa bu'u bakka kee haa miidhamu jarris haa du'u akka kee gargaarsa namoomaa warri barbaachisu warra kalee qotee callaa wal baachisu warri har'a yaa'ee karaa irra galu warra kabajaati sangaa namaa qalu oromoo iyyaa fi gadi bahaa maru daa'imman manaa yaatee kararratti agabdu harmeen harma hoosisuuf aannan homaa hin qabdu itti birmadhaa qomoo beelli beellaman qabdu wal malee homaan qabnu hubadhaa wal hubsiisaa rabbis itti kadhadhaa hadaraanuu qubsiisaa qaamni dhimmi ilaalu silaa ija qabatee yaa rabbi ati ilaali dubbii warra baqatee harmee kararraa kaasaa itti birmadhaa marruu gargaaramuun dirqama akkuma laallee garru daa'imman cubbuun qabne kararratti dararu baha lixan jedhinaa waa arjooma fi maru hammumaan dandahe sagalee siif tahaa cabni kee caba koo harmee arsii bahaa. Follow godhaani guys. Akkanadha dhugaa waan baay'ee nama dhukkubsu hanga dandeenye waan dandeenyu sagalee taanee uummata keenyaaf ajandaa biraa dhiisnee kana ajandaa godhannee uummata keenya bira haa dhaabbannu jechuun dhaamsa kiyyaa dhugumatti baay'ee tokko waan qalbii nama cabsuudha waan nama dhukkubsuudha. Hundi keessanuu sagalee ta'aa fi uummata keessan bira dhaabbadha. Ajandaa biraa ajandaa garaagaraa kana dhiisaati. Ajandaan keessa yeroo kanatti waa'ee harmee keenya kanarratti kuftee kanarraa ka'uu dadhabdee ilmaa wajjin abbootan manguddoon gurguddaan kun kanarratti yaa'anii akkasitti rakkatanii walumaa galatti uummata arsiitiif sagalee ta'aa jechuu barbaada waan fi kanuma dabarfachuudhaaf galatoom. Galatoom ulfaadhu. Galatoom muhee kiyya galatoom. Maal akkan dubbadhuun dhabee dhugaa beekan sa'aatii silaa haati tiyya hara galfachuun maleenitti sa'aatii silaa alhamdulillahi jettee boqachuun maleenitti bara harma muraa fi harka muraa san jala dabartee bara reeffi namaa ajjeefamee guyyaa guutuu karaarraa harkifamu san jala dabartee bara ilmi namaa haayilaandiin qaama isaatii hidhamee laastikiidhaan hormaanni isaa akka inni bukkoomu keessaa guuramu san bira dabartee hadda ilma isiitiin jechuudha. Bar alagaa miti bar osoo hadda ormi angoorra jiraate ormi bosona jiraate ormatu kana nu godhe jennaa hin dubbannu ni cadhifnaa jechuudha. Ormatu kana nu godhe ormatu nu rakkisee ilma ormaatii jennee cadhifna. Hadda bobaa kiyya jalaa bahee gaafa ana miidhu bobama kiyya jalaa bahee ilmuma kiyya ana jalaa osoo ani uu jedhu bar haati teenna bar. Waa hedduu rakkachuutti jirti bar ilma isiin qabdu tokkicha oorruu keessaa osoo isiin uu jettu oorruu keessaa harkisanii fuudhanii waraanatti darban eessa eega naannoo biraa eega kun daangaa sidaama garam fuudhanii dachii inni hin beekne tana dabarsanii ilmi kiisii achitti du'u jira kan guyyaa takka garatti uleedhaan nama dhayan hin beekne rasaasa harka kaanii biyyaa baasuu jiran uleen garatti nama dha'u hin beeku bar unkaan rasaasaa miti. Fuudhanii biyyaa baasuu jiran kun eessatti dabarsaniitiin daangaa eessatti dabarsanii odoo waa takkan sanattan osoo waa takka yaala minim beekumsa yaala minim cikicik usuusin oo ilmoo kiyya tokkicha kana qaba rabbii jedha kun biyya ambaan irraa jira kun daangaa su'uudiitiin irraa hafe kun bishaan liibiyaatiin irraa nyaate kun asii yamanii gara yamanii keessatti hafe rabbii jedha odoo isin jettu ilma tokkicha bobaa jalaa harkisanii fuudhaniitiin biyyaa baasanii lafa inni hin beekneef nama inni hin beeknetti fidan. Kan achii fuudhanii bineensa afaan isaa hin beekne
Kagaram akka deebi'u hin beekne, kagaramin akka dubbatu hin beekne, ka afaan haadhatiyyaa hin beekne kana fuudhanii rasaasa harka kaayanii shanetu naannoo san jira deemaa dhaqaa jedhanii gad lakkisan. Ka naannoo san jiru shaneedha. Warra amma akkanatti lafaa uummata barbadeessaa jiru kana gara nyaattii takka malee akkana uummata godhaa jiru kana irraa hin beekanii bar afaan wal hin beekanii bar ishii malee okee malee jimbiilfadhu malee tan barkakii malee tan asii malee eessa jira malee fidii bakka afaan amaariffaa qofa. Haati tiyya kana hunda hin beektu. Abbaan keenya kana hunda hin beeku. Akaakayyuun kiyya sila kanadha alhamdulillah jechuutti malee jaarsi arrii buleedha. Kan silaa taa'ee ibaadaa isaa godhachuutti malee kan silaa taa'ee beeta kiristaana dhaqee rabbii isaa kadhachuutti waaqa isaa kadhachuutti malee hadha ammoo akkana godhachuu jira laal. Akkana godhachuu jira. Namni gabbayee halkan gabbayanii fincaanuun sodaa taatee jirti. Shanee biraa dhufaarta jedhan. Halkan gabbayee fincaanuu rakkate. Halkan gabbahee oorruu isaa naannayatee ol deebuu rakkate. Yoo gabbayanii alatti argan shanee biraa dhufaa jirta jedhan. Gara deebuu dhabe. Guyyaa yoo bakka takka kilaazarii takka luukii takka akkanatti qabatee dhufe deeggaraa mootummaati jedhan. Deeggaraa mootummaati. Mootummaa deeggaraa. Akkasiidha waan ofii sirraa gadi bu'aa namni hedduun gubata qabaa sagalee ta'uu barbaada. Namoonni hedduun ka fooloon qabne ka uummata isaaniitiif sagalee ta'uu barbaadan gama sagalee ittiin ta'an dhabanii baay'ee rakkatanii. Kan immoo fooloo guddaa qabu waan saba isaa dhiisee waan harmee isaa dhiisee waan maatii isaa dhiisee miidiyaa kana irratti ajandaa mataa isaa uumatee kan oofa. Namni hedduun bifa walalootiin ta'ee yaada kennachuun ta'ee yaada kennachuu barbaadanii filiis nama tokko tokkoon galchii sirraa gadi bu'aa bakka ulfaadhu galatoon bagana galchite. Hagana asirratti dubbatuun akka waan lallabee saba kiyyaa sagalee ta'ee natti fakkaata. Ulfaadhu galatoon bakka kanuma jechuu barbaada. Galatoon ulfaadhu. Kanaafi ani hin beeku. Ani hin beeku anaaf gaafii guddaadha. Mallattoo gaafiiti ana mataa kiyya keessatti. Ilaa yoomii qarqaarran jedha bara. Eenyuun nyaachifte qarqaarree tadha nyaachifte birri Itoophiyaa osoo miliyoona 10 maddabde osoo miliyoona 20 maddabde uummata san beelaa baasuu dandeetta. Nama shan beela baasuu hin dandeettu bara. Maaliif jennaan uummanni garbummaa nageenyaa jala jira uummanni. Garbummaa nageenyaa jala jira bara. Garbummaa garaatii miti bara. Naga qabaattee yoo bishaan kana dhudde bara ni bultaa bara. Naga qabaattee yoo bishaan haroo dhudde ni bultaa bara. Uummanni barka jiru garbummaa nageenyaa jala jira bara. Miliyoona 20 miliyoona 30 osoo uummata sanii maddaban uummata san beela baasuu hin danda'an. Uummata nageenya beela'e. Uummata hirriba dheebote. Bar hirriba dheebotanii bar. Yoo shimbirroon balbala jalaa shuu jette maaltu dhufe? Yoo shimbirroon balbala jalaa shuu jette maaltu dhufe? Maaltu ta'e? Uummata nageenya beela'e naga baafna jechuun uummata nageenya dheebote hin qarqaarra jechuun uummata nageenya dheebote hin qubsiifna jechuun achilim hin danda'amu. Hin danda'amu. Yemmaa'uun nagarnoo. Homa hin danda'amne homa hin yaadamnellee. Uummanni ka beela'e nagaa isaatiif beela'e. Nagaa isaa dheebote. Nagaa isaa rakkate. Nagaa isaa chaggarame jechuudha. Chiggiriin uummanni qabu nagaa isaati. Haadhatu ilmoo wal arguu dhabe. Ilmootu haadha wallaale. Abbatu ilmoo wallaale. Ilmootu abbaa wallaale. Afaan wal wallaalan. Gaafa inni akkam jirta jedhuun salaamnoo jedhaan. Singalee. Waan biraa hin argu jimbiilfadhuu malee mataa gubbaa dhaabanii. Barri yoo as banatee jedhe jimbiilfadhuu qofan argaa. Waan biraa hin argu. Afaan itti haasa'amuun afaan biraati. Bitaa mirgatti hidhatee gamasitti hidhatee gamana hidhatee qaama hunda uf xaallaleetiin dhaabbatee mataa gubbaa dhaabatee akka barbaade godhee biraa deema. Osoo abbaan manaa argu haati manaa gudeedamutti jirti. Osoo bar abbaan manaa akkanatti argu bar haadha manaa gudeedu jirani bar. Gudeedamu jirti. Dubbachuun ammoo rakkoodha. Akki dubbattuun hin jirtu. Gudeedamtee jettee cadhisu jirti. Dhiirri gudeedamee jedhee cadhisutti jira. Yeroo kana keessatti yeroo ka biyya bulchu Oromoodha. Yeroo ka aangoorri jiru Oromoodha. Yeroo ka bosona jiru Oromoodha. Eenyutti sagalee taanaan jedhaa bara nan rakkadhee bara eenyutti sagalee taanaa eenyutti dubbanna eenyutti haasofna. De afaan Amaariffaatiin haasofnee sagalee ta'an namoo akkam taanaan jedhaa bara akkam taanaa.
akkam taana bar akka taanu dhabnee bar yoo waa dubbattee jette qaama mootummaa keessa ka jiru ummanni bar shanee qallabaa siin jedhu ummanni bar shanee qallabaa ka bosona jiru ammoo warra mootummaa deeggaruutu akkana nuun jedhaa jira ummanni bar karaa lama dhama'ee bar niitii abbaa lamaa taate haatiti niitii abbaa lamaa taate tokko halkan waliin bula tokko guyyaa wajjin bula guyyaa waliin oola akkasin rakkatan akkasitti beellee ummanni shirkaa kan gaafa duraa akkasitti qarqaarre kan gaafa duraa akkasi bira dhaabanne haga hadhaa dhaabatee jira qeessaatti deebi'ee jira ummanni shirkaa deebi'ee qeetti hin deebine bara gammaatitti hagammaa haran galfanne bar karaa gubbaa jirti bar karaa gubbaa dhaabachuutti jirti bar karaa gubbaa deemuutti jirti bar السلام عليكم وعنفي وعليكم السلام عشان نقلت شو كتب بايتو قالته مجدا أسمان اللي نمني فولو تقا قدا قباتي فسنتين أمته وفي هرمي وفي هاقو مدان دهون برد عباتو لا أسمان أمتك يا بفولو ليتني ساقليت عافي جتشو برباديتي أي أمشيركا أرسيتو أمشيركا هرميتو درارا باي إدان كينو هر أجيسي هركا فرما مرا كيس الليدر بيتي بلسوم نجنة متاع القبنة بلسوم نجنة متاع القبنة أصونو تنبيكين هركا ويا جلان أر الليد مني أصونو تنبيكين هركا ويا جلان أر الليد مني سلا بلسوم نجنة تندبنا إممان هرميه وقوري أرجنا إلى ميا هرمي كوني ديناميتي إني سبوتي سي كينو الموكيتي إني سبوتي سي كينو الموكيتي hawaasa nagahaa qe irraa ari'aa imimmaan harmee koo kinoo bara baraan ima dhangala'a harmee too boochisaa daa'imman didiqqoo rasaasaan gombisaa bilisummaan kana gahee meenu dhiisa haadha ofii boochisaa qe irraa buqqisaa hawaasa nagahaa tumaadhaan bilcheessaa bilisummaa fiduuf ufii wal ajjeesa Nunfeenu eenyumaa deeggaruu nu dhiisa ilmoon haati deettee rakkattee dheebottee kan isa guddiste amma immoo guddatee rasaasa qabatee haadha isa guddifte ajjeesuuf kutate amshirka harmeetoo kun siif hin malu kalee beekaa dhabdee kalee goota dhabdee dhugaa goota keetii osoo siif hin bahin achumaan dhokate har ammoo deebitee qe'ee kan kee irraa rasaasaan buqqaate galatooma isinii jedha pilis asumaan haadhatee san tarakkataa jirtu haadhatee san haadha gootaa haadha hayyuu haadha beekaa taardha muka jalatti dahaa jirtu taardha man irraa gubataa jiru kaardha ilmummaan isii jechuu diinaa miti ilmummaan isii haadhatee san miidhaa jiru haguma dandeettanii sagalee ta'aafi jedha waan ofii asumaan waan na seensisteef baay'ee galatoomii isin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوانو في هدو غلطومي والله الفادو يعني سيجعل اللي واني دباتشو في دو فنجيرو غارو دو بمتي سانتونا تهي ودري في تيوسو چرار غد جراتوري غلطومي وماني كينا اكما تجت ركين وانياتو هنقابو waan dhuguu hin qabu rakkina nagaa qaba ummanni keenya sagalee tiyatana waraabadha gartanii abbaa dhimmi ilaalatuu fi ummata oromoo hunda bira haageettu maaliif jedhee atuu kaaftee ummanni sirkaa akka gaafa mootummaan kun dhufeetii waraana keessa jiraachuu dachilleen samilleen ni beeyti ummanni kun ummata arsiiti balaa ummata sirkaa irraa dagaagetuyyuu kutaa arsii guutuu walgaa jira amma sinigalee ummata kana iyaadatta waan fi waggaa 2023 irraa kaafnee haga 2025 gargaaramaa ture ummanni kun rakkoon maallaqni wali guurrame ummata sanii wanni buuse tokko hin jiru yoo namoota dhuunfaa tiif bu'aa buuse malee namoota dhuunfaa maqaa kanaan jechuudha maallaqa wali qabnee itti kennineef bu'aa buuse
dhimma itti bayanii biraa taran. Sayin achi namni amma olii gad fiigaa jiru kun wallaahi warra maallaqa guuruuf olii gad fiigurra dubbitee takkatti isan tunaa ta'e. Ummanni rakkina maallaqaan qabu, rakkina nagaa qaba ummanni keenya. Waraabbadhaa. Gargaarsi ummata sirkaatiif guurrameeyyuu wanna takka ummataan goone. Namoota dhuunfaa gartee maqaa gargaarsa kanaatiin maallaqni itti kenname qofa dhimma ofii itti bayanii akka qircaatti addaan qoodatanii biraa taran. Kunis warruma gartee ummata kana maqaa godhatee olii gad fiigee qoonqoo ofii guuttachuuf deemaa jirutuyyuu olii gad fiiga malee dhugaa wanni maallaqni fedhe osoo guurrame osoo duniyaan guutuun maallaqa guurtee ummata arsiitii waa buusu tokko hin jiru. Maallaqaa miti ummanni karakkate nageenya maallaqa yoo taate waan ofii ni beektaa ummata sirkaati maallaqni xiqqaan hin guurramne maallaqni sun ummatas hin tajaajille nageenya ummataatis hin buufne. Inumaayyuu isaan irraa dabreet amma kutaan arsii guutuun balaadhaan ibiddaan muudamee jechuudha. Osoo gargaarsi waa godhee ummata sirkaa aanaa takkatti santuyyuu bu'aa maallaqaan argatee nageenyallee maallaqa sanii argatee nagaha ta'ee sila har'a kanniin hin ga'u. Jarana yoo dhugaa dubbattan waan nagaha ummataa dubbadha. Nagaa ummataatiif iyyaa iyyisiisa. Nageenyi habu gaafa ummanni nagaa argatee qe'ee ofii irra mana ofii keessa dawa ofii keessa jiraachuu danda'e. Inshaallah gargaarsi rakkoon qabu ni gargaara ummata keenya waan qabnu ofii qooqa bullee hin kenninaaf. Garuu maallaqa feete guuri ummata san hin ga'u. Bu'aa ofiitiif nama olii gad fiigaa jira malee. Dubbiin naa taate ana gargaarsi naa ta'e ana dubbii ati dubbatte tana rabbi umrii si haa dheeressu kana ammallee gad fageessi itti fufi. Ani maallaqa guuru yoo taate ummata sirkaatiif waggaa 2 waggaa 3 maallaqa guurre bu'aan tokko hin jiru. Ila kunoo dhalataa sirkaati ani nama maallaqa sanillee adda durummaan iyyisiisee guursisaa ture. Wanni ummataa buufne hin jiru duriyyee qofaaf bu'aa buufne maqaa maallaqa guurree maqaa ummataatiin. Dhugaan jirtu tana adiin saniin achi ummata arsii jaalatta sagalee taataa fi ummata Oromoo jaalatta sagalee taataa fi maallaqa osoo hin taane nagaa isaatiif lallabi. Mootummaan danda'u ummata kana nagaa haa buusu. Dadhabummoo gartee hin danda'u haa jedhu. Mootummalleen waraana ummata fixu buqqisuun barbaadu. Maal waraana keessaa mee jarana dhageettanii waraana bosonaa ka du'u dhageettanii waraana mootummaa ka du'u dhageettanii bar hin jiru. Miskiinuma du'a. Haadhuma miskiina du'a. Ilmoo daa'ima du'a. Waraabessa nyaataa jira bara aanaa sirkaa keessatti ilma namaa waraabessa nyaatee bara ajjeesanii waraabessi nyaate mataan qofti wallahi si erga keessan waan ofi bichaa fuudhara nam viidiyoon kun naaf ergama keessan si erga mataa fi harka uddoon bichaa lama ka waraabessi nyaate si erga oo qabaatin abbaa fi ilmaa fi intala dubaraa fuudhanii baasanii bosonatti kanaaf mootummaa deeggaraadhaan bar bineensi nyaatee mataa fi miila bichaa fuudhanii bar harka kottee kanaa fi mataa kana fuudhanii bar ila obboleettiitiyya ani karaa naa ta'e kee kana si duuka jira. Nagaa ummataatiin si duuka jira malee maallaqa oo taate ruhiin ta'e ummata keenyaaf garaa nu nyaattu takkaa garaa nu nyaatteen beektu Oromoo kutaa 11f ummanni nagaa dheebote malee maallaqa hin dheebonne warri maallaqa jedhee olii gad fiigaa jiru faayidaa abbaa fedha haa ta'u faayidaa mataa ofii maallaqa kanaan barbaada fi malee anatu beeka hoo barbaadde keessaa wanna hunda sitti himaa asirratti naasa'u bu'aan takka hin jiru maallaqa guuruun ummata bu'aan fidan takka hin jiru faayidaa ofiitiif caccabaa jira namu maqaa ummata kanaatiin waa xollobachuu. Kanaaf jabaadhu an karaa amma ati qabattee waan ati dubbataa jirtu nagaa ummata kaatiyyaa jirtuuf si duuka jira maallaqaa miti ummanni ka dheebote nagaa warri bosona jirus nagaa ummataa nu haa buusu hin barbaannu yoo danda'an ufii walaa fixan ufii walaa dhayan ufiin du'an ka du'u haadha miskiina ka du'u daa'ima ka gartee buqqa'u jaarsa jaartii olii bakka takka ganda takka dhaquu hin dandeenye kanaaf. Waraanni bosona jirus ta'e ka mootummaatis du'aan jiru ka du'aa jiru miskiina. An kanuma jedhaa maallaqaa miti rakkoon ummata kennaa jiran wanni cal'inni ani amma wallahi dubbiin teenaa taatee naan dubbadhe malee waan ummata kanaa barreessallee hin jiru dubbatallee hin jiru. Garuu dubbiteettu na dubbise galatoomi carraa kanallee naa kennuuf rakkoon ummata arsii maallaqaa miti. Maallaqa oo taate ummata sirkaatifuu humaan gooni guurree argine kanumaa galatoomi buleettiti ulfaadhu.
Sanyii Habib go Habib dubbadhu. Dhafaatee akkami nagaa jirta mangistii koo dhugaa anis illee seenee dubbachuun fedhu garuu haasaa kee kanatu naa ta'e dhugaa jedhe umarii ummanni akka Arsii Aanaa Sirkaa as jala kana nama meeqatu jira naa taazabani akka Arsii Aanaa Sirkaatitti namni miidhames hin jiru namni gargaarames hin jiru. Mallayni yoo xiqqaate miliyoona 12 miliyoona 13 akkam kana oltu guurame ani xiqqeessa kanatu guurame. Ifaaje ilmaan Oromoo galatoomaa isin ilmaan Oromoo kabira dhaabattan galatoomaa galatatu isin mala garuu mallayni isinii hagam akka bira gees hagam akka bira hin geenis hundumti isaaniitu hin jira. Mallayni gaafa ilmaan Sirkaatii guurame osoo qajeelan itti qajeelee ilmaan Sirkaatii miti Oromiyaa kutaa 11 nama horatuu danda'u dhugaadha kana dhugaa eenyullee aaluu hin danda'u dhugaa eenyus illee gad jedhee arraabuu hin danda'u dhoksuu illee hin danda'u. Anis dhalattu achiiti uma fedhe illee ta'e kanaafi ummanni amma asirra deemee gargaarsa jedhu kuni hin kijiban na dhageeffadhu haadha faatee anis shamara atis shamara kalee abboonni kenna haawwanni kenna gaafa harmaa fi harka muraa aanoleetii fi calii